Manggubbeelli yaanu tammarrinu duraaduu ganosaasin nu dhiyaatani Haaji Muktaar nu baqee Salamoon Balaay Abaamu bagaluu dhufta. Shaambalisheetu Kee Salamoon Balaay injiru namni telefoon isaa qabdan itti bilbilame Kee Salamoon Balaay Haji Muhammad Ali Agasi mee maanguddoon kun haasaa godha Taale Birata Abdi biyyatisi, abdi borotisi, abdi bilisummatisi. Biyyattii tana keessatti akkuma beeknu qabsoo yeroo dheeraa adeemsifamee jira. Qabsoo yeroo dheeraa gaggeeffamaa turee jira. Keessattuu uummanni cunqurfamaa wal qabatee barbaachisummaa qaba. Uummanni Oromoo ammoo caalmatti yeroo dheeraadhaaf qabsoo dheeraa gaggeessee jira. Qabsoo irratti wareegamni hedduu kafalamee jira. Qabsoon kafalamee kamiyyuu qaama hormaataa dhabuun, harma dhabuun, harka dhabuun. Kafa fakkaatan. Haga har'aatti lubbuun hedduu waraagamu akka latuu baalaa harca'us sarbaan laga utaalu sulula utaalu muramus haati jayna deesse dhabamtus dhaba godhanis hormaanni ittuma guutatiniini. Qabsoonis finiinatuma dhufu. Mirgi aadaadhaan cunqurfamaa turre keessattuu mirga afaanii karaa aadaa yoo kadeemnu gonfannee jirra. Takka jedha. Maqaa ofii barbaanneen maqaan kiyya kana kan jedhuun waamamnee jirra. Naannoon keenyas akka addunyaatti maqaan keenyas akka addunyaatti beekamee jira. Har'a dikshiinarii irra koree jira. Rabbis nu badhaase, uumaan nu badhaase. Atileetonni teenya, jagnoonni teenya, hayyoonni teenya, laggeen teenya. Uumadhaan mukti keenya addunyaa irratti beekamee jira galata Rabbii. Egaa qabsoon hin dhaabata jechuu miti. Wanni martinuu seeraan itti fufuu qaba. Naamusaan itti fufuu qaba. Har'a addunyaan nu beekee jira. Isin beekee jira. Kanaafuu galata Rabbii. Haa ta'uuti wanni gufachiisoo wanni tokko tokko uumamuu hin danda'a. Tun abdiin kutachiistu. Tuni abdii kanuma kutachiistuu miti ka abdii keenya jabeessitu. Dhumarratti wanni isin gaafatu tokko nuyi tokko sabaaf sablammiin as keessa jiranis tokko. Nu jidduu garaagarummaan uumaniitiin kan nutti fayyadamaatiin hin turan gocha gita bittootaati.
Kanaafuu tokko taanee qabsoo keenya ni finiinsinaa wanni nu cabsu wanni tokkollee hin jiraatu galatooma ni injifanna. Amma waraana geeffame Jawar Kokos golle haasa'atti jira laal waan goonu qeerroo tokkoo fi maanguddoo tokko xaarxaa wal keessa buusaa deemna haasaya Jawarni bayaami in baafna amma qeerroo Nasru Gurraachatu haasaya isinii godhaa itti aanee ammoo shaambalishee ture daqiiqaa 10 qeerroo jirtu Opinion malu seeti beeytanii waan amaanaa eeguu hin dandeenye nullee akka isaanii nu seeti. Opinion tu amaanaa nyaata malee beenu nama nama amaanaa nyaata. Naftanyoonni waa yaalan tokko jira. Gaafa illee fidaa ajjeesan waan afaan Oromoo lafa balleessan se'an. Gaafa taatee biroo ajjeesan. Waan qabsoo Oromoo bakka balleessan itti fakkaata. Homaarraan baratan waan ta'eerraa. Amma baara kumsaa nu waggaa 40 booda arganne Jawaar Mohammad. Barraa guddinaa deeggartuu waan jedhan eeggatanii. Jawaar Mohammad baara kumsaa Oromoo waggaa 40 booda argateedha jedhe. Opinion keenyaan qabdu garan. Warra sodaa kabajuu akkuma jirutti ta'ee Jawaariin goosuu hin danda'amu jechuudha. Warra sodaa kabajuu akkuma jirutti ta'ee Jawaariin keenya waan ta'eef Jawaariin goosuu tasuma hin danda'amu. Kana waan ta'eef haga qeerroon Oromoo takka lafarra jirti. Haga qarreen Oromoo takka lafarra jirti. Jawaariin hubuu yaaluun hin danda'amu jechuudha. Abbaan barbaada akka barbaadetti yaaduu danda'a. Hin beeknami. Abbaan barbaada akka barbaadetti yaaduu danda'a. Amma achi wanni Jawaarii achitti nu hafe tokkollee hin jiru. Gaafa Jawaar. Oromoo Faristi jedhee waggaa jaarraa warraaqsa jalqabu warra Jawaariin jiruudhaaf carraa kukuleessa jiran. Ergamtuu wayyaanee turanii jechuudha. Jawaar Mohammad badhaasatu malee biyya kanarratti biyyi kun biyya kabajaa qabu miti jechuudha. Warri kun warra kabajaa qabu miti. Osoo kabajaa qabaatanii Jawaar Mohammad Noobeelii kana dabarsee biyya Jawaar Mohammadii kennuu ture ture. Amma kanan Jawaar Mohammad badhaasni Noobeelii kenname sun Jawaar Mohammadii malaa jechuudha. Maaliifi qarreefi qeerroo miliyoona 50 hoogana osoo bishaan namaan jigsin osoo haqa namaan dabsin Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammiidhaaf sagalee warra Qimaantii ta'ee sagalee warra Sidaamaa ta'ee sagalee warra Ogaarii ta'ee eenyuufiyyuu namni qabsaa Jawaar Mohammad biyya kana keessatti badhaasatu isaan mala malee hidhaa fi ammas taanaan walaana geeffannu aggaamiin Jawaaritti fudhatamu aggaamii Oromoota walii galaatti fudhatame malee aggaawii Jawaar qofaa miti kana beekutu nurra jiraatu asii achitti jettu Jawaarii achitti jiruun nu haftu tokkolleen jiruun nu Jawaarii achitti jiraatu tokkolleen hin jiru kan ofiidiyoon jala sadartee beeku qabdi bakka namni kabaja qabu nama sadarkaa irra sege masaraa mootummaa kan isaan dura bahuu hin dandeenye san teessoo masaraa mootummaa fuudhanii warra itti kenne san har'a isatti aggaammachuu jechuun salphina daaduu jechuudha kanaaf karaa deemanillee nu agarsiisanii jiran amma booda safaataa fi ibsa jennoo qofaan addaan bahuun dhaabolee siyaasaa qeerroon Oromoo dargaggeessi Oromoo bakka jirtu qophii haga duraan qabdu san daras cimsuutu sirra jira opiniyoon tun yoo namni rafu waan namni du'e seeti. Yoo namni obse immoo waan namni sodaate seeti jechuudha. Yoo biyyuu sodaan qabdu.
Qeerroon Oromoo hin obse malee hin sodaanne. In caqase malee hin duune. Ijjannoo keenya bakka galee isinirraa itti deebisnee akka nu barbaannutti akka naftanyoonni haasan osoo ta'in akka gortuu warri galee fi gurguree haasa'u kan osoo ta'in qabsoo amma haasa'u kan hayyoota kumaa kitilaan itti qisaasnee lafee itti cabsinee dhiiga itti jigsinee qeerroo teenya nama kuma shanitti kumaachinee akkasitti bakka kana ga'e salphaatti miti karaarraa yaamee namni bakka kanaan nu geenye akka amma ta'anii haasan kanaa miti teessoo ta'anii haasa'uun nama hin beektan jechuun nama sinbiraa kufu. Kanaafuu ijjannoo amma qabu kana daran cimsinee haga maajiitti waan qabsoon nurraa gootu waan qabsoon nu gaafattu maraa gochuudhaaf qophiidha jiraadha injifannoo uummata Oromooti. Qeerroo jirtu.